Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau akan bertemu dengan kesini pada negara jiratani. Amas negara jirata negara ke rahman Rabbi baka senjatani kisah rajarat insyaallah. Insyaallah wani jechubar bade wani arra dubajura dhufe akataa ufanaa keenyaati akataa ufanaa dubartii muslimaa jechuudha. Ufanaa dubartii muslimaa maalii fi ummata kiristaanaa yookaan ummata amantii keenyaan alatti jiranii maalii fi akkanatti yaaddeessedha. Wanni yaaddeesse tokkoffaa isaan maalii fi ajaja uumaa isaaniitti bulanidha. Nuti amma fakkeenyaaf ajaja uumaa keenyaatti bulla hijaaba kan uffadhaa nuun jedhe jilbaaba kan uffadhaa nuun jedhe akka qullaa hin deemne kan nun ajaje ergama Rabbii osoo hin taane Rabbii keenya uumaa keenya. Sila kana ta'ee fi akkamitti uumaa isaaniitiif ajajamanii fi isaan kan hijaaba irratti olola kaasuu jiran jechuudha. Hayyee amma wanni dubbannu akkamitti kitaabni isaanii yoo maal jedha waa'ee hijaaba kanarratti kitaabni isaanii maal jedha kan jedhu dubbanna. Lammaffaan immoo abbootiin amantaa isaanii waa'ee hijaaba dubartii islaamaa yookaan immoo akkamitti dubartiin isaanii akka uffachuu qabanii akkasumas immoo akkamitti abbootiin amantaa isaanii hijaaba dubartii islaamaatti hawwanii. Akkuma beekamu nuti ajaja uumaa keenyaatti bulla waan uumaan keenya dalagaa nuun jedhin dalagna waan uumaan keenya immoo dhiisaa nuun jedhin ni dhiifna jechuudha. Sababa kanaaf iyyuu akka itti nuti hijaaba kana uffannu akkamitti akka hawwan hijaaba keenya immoo uffannaa keenya akkaataa uffannaa keenya ilaalanii akkamitti akka hawwan inshaallah viidiyoo isaanii fi sagalee isaanii afaanuma isaanii irraa dhageessanii isiniin maxxansaa jechuudha. Afaan arabiffaatiin jira hin dhageeffattan isiniin maxxansa. Inni biraa immoo maaliif jarri waan kana dubbatan kitaabni isaanii hoo maal jedha kan jedhu illee waliin dubbannaa jechuudha inshaallah. Kitaabni isaanii akkuma beekamu Qorontos irratti Qorontos miidhama fakkaate inshaallah isiniif maxxansa. Achirratti maal jedha dubartiin takka rifeensa haguuggattuudha. Yoo haguuggachuudha baatte rifeensa isii haa murattu jedha. Kanaafiyyuu kanarratti yoo maal jettan isin dhuguma ajaja baay'ee keessaniitiin bultan yoo ta'e maaliif waan baay'ee isin ajaje moosila dubartii muslimaatti fakkaanna jettanii shakkitanii kitaaba keessanitti buluu jettan waan feesoo ta'e kun kitaaba amantaa keessanitti waan ta'e dirqama keessan waan kitaabni keessan isin ajaja hojjechuu qabdanii jechuudha. Mush dhuftanii waan amantii waan isin hin galchine waa'ee amantii islaamaa keessa dubartii islaamaa kan ajaja rabbii isiitiin bultuu jallisuudhaaf dubbattanii miti jechuudha. Namni tokko yoo gaaffii gaafatan yoo maaliif kitaaba isaanii kitaaba keessanitti hin bulle kitaabni keessanii yoo akkana uffadhaa jedhe maaliif kitaaba keessanitti hin bulle gaafa jettanii gaafatan maal jedhan beektu maaliif uffannaa irra hin jiru jedhe qalbii keessa jira jedhe dhugaadha qalbii keessa jira. Walaakin uffannaa keetis yoo uffatte dhiirri gubbaa keessa ilaala malee keessa keessa ilaala. Miti dhiirri gubbaa keessa ilaala malee keessa keessa ilaala. Keessa kee kan beeku Rabbi. Kanaafiyyuu gubbaa keessa akka kitaabni si ajajetti uffattee keessa kee immoo akka Rabbi si argu ni beekta. Akkasitti maa hin deemne eega bar namni tokko eega ajaja Rabbii hiyyaatti bula yookaan immoo ajaja uumaa hiyyaatti bula eega jedhee waan uumaan isaa ajaje san itti buluu qaba jechuudha. Waan amantee yoo ta'e jechuudha. Mush duftee waa'ee amantii keenyaa keessa amantii islaamaa keessa dubbatta jechuudha. Namni baay'een jira dubartiin islaamaa kan amantii islaamaa keessa hin beekne kan akkanumatti sooshaal miidiyaa irratti baatee cadhatee dubbataa oolu. Amma isaan fa'aa jallisuu warra amantii islaamaa maal akka ta'e nuti islaamaa ofiin jedhaa amantii islaamaa maal akka ta'e kan beekne hedduutu jira. Isin isaan fa'aa jallisuudhaa fi kana gootan ni beekaa jechuudha. Anaa baay'eetu dhufee na gaafatee jira waan isin achitti odeessaatiin
danii mataa isaa nyaatanii jettan jirtu. Garuu jala qaba waan namaa dubbachuu irra kayyoo maal jedha jettanii keessa deemtanii ilaaluudha jechuudha. Mushanii eebii nama duuba deemtanii barbaadu keessatti maal jedha jettanii barbaadu يزعلوا مني مسيحيات لكن بقول لهم طب شوفوا العذراء مريم لبسها ايه؟ ما هي لبسها زي المحجبات بالظبط. ايه الفرق؟ وعندنا الرهبات بيلبسوا كده برضه. في واحد يعني بيتكلم على الحشمة ان اولادنا وبناتنا زي الفل يعني الا في الاكاليل وما ادراك ما الاكاليل غلب الدنيا كلها. يعني لا مؤاخذة بس يا رب ما حدش يزعل مني اقول ايه بس اقول يعني لا مؤاخذة حضرة العريس يعني مبسوط ان عروسته تبقى لابسة كده. انا مش فاهم يعني قليل اقول ايه بس ما احنا الحمد لله مجرد ما نشوفها من اول الطريق جايه اللبس مش تمام ابونا الحرمانه بتاعتها بسرعه يروح مغطيها على طول. ارجوكم الاحتشام في الاكاليل مش بس في الحياه العامه وفي الكنيسه. بصراحه اقول ايه بس يعني اقول اخجلتمونا امام الضيوف. بيبقى في اخوة مسلمين موجودين واخوات طبعا بيلتزموا بلبسهم والمحتشم جدا، واحنا ارجوكم عشان خاطر ربنا الحشمة مطلوبة. لكن اذا كان الكتاب بيتكلم عن انه اللبس المعسر لبس الزانيات، في كلام أصعب من كده بيقولوا الإنجيل. اللبس الخليع دي كانت لغة الستات الوحشين. النهاردة عشان العالم يمشي في الكلام ده نقوم نمشي وراه وبعدين جايين نصلي. فين الصلاة؟ إزاي واحدة لابسة وحش وجاية تصلي يعني إيه؟ وإيه في صلاتها هيتقبل قدام ربنا إذا كانت تسببت في هلاك إنسان وهي داخلة الكنيسة بسبب منظر؟ وما أسوأ منظر صليب متعلق على جسد يهين جسد المسيح. ده كأنها بتصلب المسيح مرة تانية. هيك ما أرجتني مالك جيران أرجتني جرتني مالك دبتان أرجتني جرتني أكملت مولو ufanaa keenya akkatti hawwan argatanii jirtanii alhamdulillah yeroo isin irratti isin barbaachisu dubartiin islaamaa kan ajaja rabbii keessanii guutan alhamdulillah jedha rabbii keessanii galata galchaa. Maaliif jennaani aduwwiin keenya akkasitti nu hawwuuni dubartiin keenya osoo akkas taate jedhanii nu hawwuunu waan guddaa tokko jechuudha, gammachuu guddaa tokko. Kanaafiyyuu nuti gammaduu qabna malee itti gadduu hin qabnu jechuudha. Hatta isaan immoo waan kana dubbatan itti gadduu hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaani nuti nama ajaja rabbii dalagu waan ta'eef waan rabbiin nu ajaje tokkotti hin gaddinu jechuudha. Kanaafiyyuu waan jechuu barbaade isin kitaaba keessanitti osoo bultanii jarri kun akkana iyyuu isin hin jedhan ture. Hedduu isin maalalanii jiran. Yoo dhageessan ta'e jechuudha. Hedduu isin maalalanii jiran dhugaa. Maaliif jennaani osoo kan amantii keessaniin bultan ta'e akkasiyyuu isin hin maalalan. Mee dubartii islaamaa laalaa isin jechuu jiranidha. Mee dubartii musliimaa laalaa isin jechuu jira. Akkaataa isaan uffatanitti maaliif isinis akkasitti uffatanii kitaaba keessanii hin bullee isin jechuu jiran. Mee maaltu isin dhagama yeroo kana? Moshaani amantii keenya keessa deemtanii waan nuti itti bullu waan nuti amma fakkeenyaaf nuti dhugaa alhamdulillah angama kiyyaan wallahi hedduu itti gammada amantii keessa jechuudha. Maaliif jennaaniini waan rabbiin naan jedhe hin dalaga
isin garuu waan rabbiin keessan isin jedhe tokkos ni dalagdanii tokkos maaliif jennaan hin beeku rabbii sadiitti waan rabbii sadiyaanii waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuuraatti sadan waaqa tokko jettanii waan amantaniif silaa isinitti baay'atee kan walii qabatan wallaaltan immoo Allahu a'lam hin beeku. Garuu amantii keenyarraa dhaabbadhaa isin jenna sumaan jechuudha. Maaliif jennaan amantii namaa qeequu irra amantii kiyyoo maal jedha jennee amantii ofii amantii keessan keessa deemtanii amantii keessan ilaaluu isin barbaachisaa jechuudha. Nuti amma wallahi ani uffannaa biyya kanatti hin gammada malee hin galu. Tokkoffaa akkuma beekamu an yeroo jalqabaati kan akkanatti uffanni rifeensa yeroo qullaa deemaa ture jechuudha. Rifeensa keenya yeroo qullaa deemu garaagarummaa yeroo rifeensa qullaa deemuu fi garaagarummaa yeroo akkanatti uffallee biyya kiyya keessa deemu wallahi hin beeku garaagarummaa isa samii fi dachiiti. Maaliif jennaan tokkoffaa namni yeroo turaan yeroo ani osoo hijaaba uffateen immoo osoo ani akkanatti hin uffatin deemaa ture hedduna xiqqeessee hedduna jeeqaa ture yeroo ani immoo uffata akkasitti uffadhe wallahi biyya kiyya jiru hedduna kabajanii ture jechuudha. Hedduu kabajaa guddaa nama biraa qaba jechuudha. Argitanii kabajaa uffanni kun namatti godhu. Kabajaa guddaa ulfina guddaa rabbiin birattis nama birattis argatan yoo uffata akkanatti uffatan jechuudha. Obboleeyyan keenya muslimaa nasihaan isin hidhaamuu barbaade maalidha? Jecha warroota amantii keenyaan adda jiranii dhagahuu osoo hin taane jecha uumaa keenyaa dhageenyee ajaja uumaa keenyaatti bulutu nuuf filatamaadha. Isiniifis filatamaadha. Maaliif jennaan ajaja aduwwii keenyaa jala hin deemne yoo ta'e aduwwii keenya ofitti gammachiisu jira jechuudha. Ajaja uumaa keenyaa jala hin deemne yoo ta'e immoo uumaa keenyaa gammachiifnee namoota cinaa keenya jiranis badii irraa isaan eegan jechuudha. Fakkeenyaaf badii irraa isaan eegan jechuun ati gaafa qullaa baate namni hundinuu si ilaala. Dhiirri hundinuu akka ijji isaanii akka si ilaalu goota jechuudha. Kana jechuun ofii keetii goontaatii badii irratti dalagaa jettee deemu jirta jechuudha. Isaan fuuldura gaafa akkasitti qullaa deemte gaafa akkasitti surree uffatte gaafa akkasitti mataa kan wal dhaabdee deemu jirtu sana goontaatii badii irratti dalagaa jettee yeroo ofitti waan jirta jechuudha. Gaafa molluu akkanatti uffattee jette rabbii keetis gammachiifte nama cinaa kee jiranis nama karaa irra yeroo deemtes hin jeeqxu jechuudha. Isaan birattis kabajaa guddaa argatta jechuudha. Kanaafiyyuu nuti amantii keenyatti hin gaddinu, hijaaba keenyatti hin gaddinu, hedduu itti gammanna, hedduu ittiin boonna, nuti uffannaan keenya waan hunda keenya jechuudha. Nyaanni rabbiin inshaallah haga dhumaan haa uffachiisu. Isin jechuu barbaade inshaallah gara kitaaba isaanii isuma isiniif eenyu jedhesanii qoratoo sirratti jechuudha. Inshaallah waliin dubbifnaa jechuudha. Waliin dubbifnaa maal akka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isaanii akkuma beekamu isaan akka kitaabni keessan bakka kana jedhe gaafa jetteen beekmaanitti qaana'annatti fakkaate lakkii kitaabni keenya wanni akkana jedhee sababa kana ta'eefi yookaan immoo yoo kitaabni keenya wanni akkana jedhee nuuf hin jedhamne nama biraatiif jedhame akkanatti subhaanallah wallahi angaafii baay'ee gaafa gaafadhu akkuma beekamu hundi keessanuu gaafa na beektanii gaafa kitaabuma jaraa keessaa gaafadha malee ani quraana keessan gaafa kitaaba jaraa keessa gaafa gaafadha maal jedhanii deebisan beeku lakki nuuf hin jedhamne kan jedhameefi nama biraati malee nuuf hin jedhamne jedhama. Kana jechuun immoo kitaaba ofiitti qaana'uu jechuudha. Kitaaba ofiitti gaafa qaana'an immoo
wanni itti nama gammachiisu tokkos hin jiru jechuudha. Tokko kudha tokko jaha irratti jechuudha. Egaa dubartiin yoo haguuggachuu dhaabatte rifeensa mataa ishee murachuu iyyuu hin yeellaa. Dubartiin sababii malee rifeensa mataa ishee muratte yookiis haaddatte salphachuu yoo jibbite immoo haa haguuggachuu jedha. Maaliif hin haguugganne? Yookiin immoo tokko filatti maali Phaawulos lama isinii kaa'ee filannoo lama isinii kaa'ee tokko akka rifeensa keessan murattan tokko immoo akka haguuggattanidha. Hayyee yookiin murachuu yookiin immoo rifeensa keessan haaddachuu maaliif tokko hin filannedha gaafni ta'e. Kanammoo yoo jedhan lakkii nuti hin dubbanne Qorontos nuti hin dubbanne Phaawulos nuti hin dubbanne ergaa gara Qorontos ergeedha jettan. Garuu iyyuu gaafa isin gaafatan nuuf hin jenne jettan jechuudha. Ayyee yoo kitaabni hundinuu isin hin jedhamu kitaabni hundinuu isin dhiqsiin nuti isiniif kennu hundinuu nuuf hin jedhamu yoo jettani kamtu isiniif jedhame beeku. Ka isiniif jedhee kaasatan isiniif jedhee jiru jira. Amma fakkeenyaaf dhiqsii tokko yoo fidde kakuu mukaa keessaas kakuu haaraa keessas gaafa itti fidde lakkii nuuf hin jedhamne hundinuu isin jira. Garuu waan ajaa'iba keessaa maalidha? Yoo dhiqsii tokko itti fiddee nuuf hin jedhamne jechuu isaanii jechuudha. Kana jechuun immoo kitaaba ofiitti hedduutti qaana'u jechuudha. Kitaaba ofiitti gaafa qaana'u immoo ajaja kitaaba sanii isin hojjetu jechuudha. Kanaafiyyuu amantiin keenya yoomiyyuu amantii dhugaatii irratti nama qajeelchu amantii nagahaatii nageenya nama hundaafiyyuu kan nageenya ibsudha. Nageenya labsudha. Nagaa jechuun tokkoffaa biyyoo nagaa ta'e, ollaan kee yoo nagaa ta'e, ollaan keessirraa yoo nagaa ta'e, biyyi keessirraa nagaa yoo ta'e, nagaa jedhama tokkoffaa kunimmoo nagaa. Maayidhaan sirraa nagaa ta'a, uffannaa keetiin sirraa nagaa yoo ta'e, gaafa ati akkasitti qullaa deemte, ollaan keetiin si hawwaa, hin beekan badii sirratti dalaguuf si hawwaa, namni karaa deemullee badii sirratti hojjetuuf si hawwaa, biyyi badii sirratti dalaguuf si hawwaa jechuudha. Biyyi sirraa nagaa argachuu jechuun gaafa ati uffata kee akka ajaja kitaabni keessi ajajetti hojjettetti biyyi keessirraa nagaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu wanni irra qabadhe dhiyaate kanumaa nagaa tura lammiwwan keenya isaa waan akkanaa dubbatan biraan gahaa viidiyoo kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin jaaladha.